ibsichis mana keessa kan jiran hundumaaf in ibsa. Namootni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraaf ulfina akka kennanitti akkuma kanatti namoota duratti abbaa keessan isa waaqarraaf ulfina akka kennaniif ibni keessan akkuma kanatti namoota duratti haibu jedhanii ameen. Ameen. Gooftaan bara baraan eebbifamu. Ameen. Waldaan keenya nagaa isinii dhaamu. Tajaajiltoonni wajjin tajaajilu nagaa isinii dhaamu. Nagaan isaaniif haa ta'u. Nagaan isaaniif haa ta'u. Nagaan isaaniif haa ta'u. Nagaan isaaniif haa ta'u. Nagaan waaqarraa isiniif haa ta'u. Ameen. Nagaan waaqayyoo hunda keessaniif haa ta'u. Ameen. Kanaaf sagalee waaqayyoo walii wajjin kan nu ilaallu mata duree akkas jedhu fudhannee ilaalla. Soogidda ta'e mi'aayi mata duree jedhu irratti dubbadha. Ameen. Ameen. Mee wal qabaatii soogidda ta'e mi'aayi waliin jira. Soogidda ta'e mi'aayi. Soogidda ta'e mi'aayi jedha. Soogidda ta'e mi'aayi. Soogidda tokko beektu. Soogidduma ta'etu jiru kan mi'oomne. Soogidda keessi isaa biyyoo qabu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin akkasii aramee gadi baafaman jedha. Ameen. Keessa isaa biyyoo godhateeru soogidda gabaabitanii keessa isaa biyyoo godhateeru. Soogidda isaa ashaboo itti dhufuun taane soogiddatu jira. Soogiddi kun amoolee jedhu iddoo tokkotti bakka tokkotti immoo soogiddee isin immoo dinaa caawwitti. Egaa isin kan isin jettan isa gabaarraa daakuu isaa bittan biyya keenyatti soogiddi baay'ee barbaadamaadha. Soogidda baay'ee filatanii itti fayyadamu. Sababni isaa wantoonni soogiddi fayyadaniif soogiddi wanta inni dhimma baasuuf waa tokko isinitti hima. Itti dabaluudhaan namni attamitti soogidda ta'ee mi'aahuu danda'a waan jedhu sinan dubbadhan ture. Waaqayyoon hunda keenya gargaara. Ameen. Mee walii dabalaa soogidda ta'e mi'aayi waliin jedha. Soogidda ta'e mi'aayi. Soogidda ta'e mi'aayi jedha. Soogidda ta'e mi'aayi. Ati soogidda taatee mi'ooftee naan mi'aa kee laalee dhaloonni iddoo kanatti walitti qabama. Ameen. Ameen haleluuyaa. Ati soogidda taatee mi'oofta taanaan ammayyuu dhaloota baay'ee sirratti ijaarama. Ameen. Ameen. Ati soogidda taatee mi'ooftee naan waaqayyoo waldaa kanatti damee gochuu barbaada. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Ati soogidda taatee mi'oofta taanaan ati soogidda taatee dhimma baafta taanaan ati soogidda taatee waaqayyoon gammachiifta taanaan ati soogidda taatee dhaloota wamjaasifta taanaan waaqayyoo waldaa kanatti damee godhaan jedha. Ameen. Ameen. Soogidda gaanii waan ba'eessa soogiddi waan salphaa miti. Biyya keenyatti soogiddi kan inni barbaadamu jalqaba irratti soogiddi akka biyya keenyaatti waan inni barbaadamu ciminaaf gargaara nama cimsa horiin furdise waan akkasiitiif itti fayyadamu. Wantoota akkasiitiif itti fayyadamaniitu wantoota akkasiitiif itti fayyadamanii yoo dubartiin hin deessite soogidda geessu biyya keenyatti akkas soogidda amoolee bitanii geessu maaliif ittiin wal simatu baga gammadde ittiin jedhu harka fuudhaadha jechuudha. Sababni isaa filatamaadha waan gaariidha waan ta'eef waan filatamaa waan ta'eef akka macaafa qulqulluutti gaafa ilaallu amma soogiddi waan gaariidha. Maaliif gaarii ta'e maaliif dhimma baasa jennee olaalle tokkoffaa irratti soogiddi waan hadhaa'ee waan du'a baatee deemu waan ba'aa ulfaa dhangalaasu wanta xuraa'aa ta'e geeddaruudhaaf soogiddi dhimma baasa. Ameen. 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 Haleluuyaa. Ameen. Waan dubbadha. Ameen. Ameen. Soogiddi humna du'aa cabsuudhaaf. Ameen. Soogiddi waan hadhaa'e mi'eessuudhaaf. Soogiddi waan mi'aan qabdatti mi'aawwachuudhaaf. Soogiddi waa geeddaruudhaaf. Soogiddi waa jijjiiruudhaaf dhimma baasa. Ameen. Soogidda ta'e mi'aayeedha. Soogidda ta'e mi'aayi. Egaa onneedhaan dubbadha meeshaan qabda waan ta'eef baay'ee onnee korraanaa isaa sababan isin jaalladhu. Sababan isin jaalladhu baay'ee cimsee dubbadha. Cimsaan harkaa fuudhaa waaqayyoo cimsee si dhaaba. Ameen. Annama wangeelatti kooruun jaalladhu. Gaafa raajiraa koora. Gaafa waan biraa dubbadhu koora. Gaafa wangeela dubbadhu gaafa wangeela lallabu garuu baay'ee raafamaa waaqessaa natti tola. Wangeelli humna keenya jedhee. Ameen. Wangeelli humna fannootiin dhufe jedhee. Ameen. ወንጌላችን ገና ድል ያደርጋል የእግዚአብሔር ቃል ገና ለሚዞራል በአራቱ ማዕዘን ይደርሳል ሁሉም ይለውጣል ያሸንፋል። Ameen. Ameen. ወንጌል ሙአጀራ Ameen. ወንጌል ሙአጀራ Ameen. ገና ወንጌል ነርካብረዳ ከናፊጋ ሶግዲ tokko simannaaraaf gargaara lammaffaa waan hadhaa'e mi'eessuudhaaf waa geeddaruudhaaf waa jijjiiruudhaaf soogiddi dhimma baasa. Kanaafi waa'ee soogiddaa kana nan dubbadha.
Mootota isa lammaffaa boqonnaa lama lakkoofsa 19 irraa dubbisa. Ani gaa nama caagoree wangeela dubbisu nan jaalladha waan ta'eef. Waan ragaa qabu naasa ragaanatti fideeru bara kana. Waan fedhe yoo hojjette ragaa fideeru. Waan ragaa qabu naasa. Ameen haleluuyaa. Ameen. Ameen jedhu kan keenya. Ameen. Ameen. Warran keenya ameen jiraan jedhan. Ameen. Warri kanniisaa warran keenya ameen jira. Ameen. Isa lammaffaa mootota boqonnaa lama lakkoofsa 19 irraa dubbifta. Lama 19 injiru nan dubbisu. Eeshi nan dubbisu. Gaaf tokko namoonni mandaricha Elsaayiidhaan yaa gooftaa kunoo akkuma ati argitu yaa gooftaa kunoo akka ati argitu mandaricha illee iddoo bayeessatti ijaaranne mandaricha illee iddoo bayeessatti ijaarame mandarri kun iddoo gaariidha kunoo argaa jirta lafi isaa diriiraadha wanti hundumtuu mijataadha haalli hundumtuu wal qixxaateera manni irraa bareeda namni irraa bareeda jireenyi irraa bareeda garuu bishaan isaa gadhee waan ta'eef dubartoota irraa ulfa in baasa jedha. Dubartoota irraa ba'aa ulfa baasa. Noor. Bishaanni kun bishaan ba'aa ulfaa dubartoota irraa baasuu ta'a. Mana iddoo gaariitti ijaarranne jireenyi isaa gaarii ta'e qilleensi isaa sirrii ta'e bishaantu hadhaa'aa ta'e. Waaqayyo ganama kana waan sitti hadhaa'e mi'eessan jedhe. Ameen. Waaqayyo ganama kana waan biyya kanatti hadhaa'aa ta'e waan dhaloota kanatti hadhaa'aa ta'e ganama kana Waaqayyo mi'eessuu jalqaba. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Waaqayyo mi'eessuu jalqaba. Ameen. Itti fufiin adubbis lakkoofsa itti amna adubbis. Kaayuma dubbis. Inni immoo waciitii haaraa soogidda keessa buusati anatti fida. Inni immoo waciitii haaraa soogidda keessa buusa anatti fida. Jedheen. Isaanis waciitii isatti hin geessan. Isaanis waciiticha isatti hin geessan. Inni immoo gara burqaa sanaatti burqituu bishaanichaa dhaqee soogiddicha itti darbate. Soogiddicha dhaqee itti darbate. Waaqayyo ani bishaan kana. Waaqayyo immoo ani bishaan kana bishaan nagaatti geeddarameera. Ameen. Geeddarameera. Waaqayyo har'aa kaasee waan hadhaa'aa sitti ta'e gaarummaatti geeddareera. Waaqayyo har'aa kaasee waan sitti hadhaa'e geeddareera. Waaqayyo har'aa kaasee waan si rakkise geeddareera. Waaqayyo har'aa kaasee waan mul'ata kee addeesse geeddareera. Elaa jiraachuu dadhabneeran maal nuu godha? Mandarri iddoo gaariitti ijaarame, mana gaariitu ijaarameera, jireenya gaariitu jira, haalli hundumtuu mijataadha. Garuu maal nuu godha jedhan? Waan ati ilaaltee garuu ettee Waaqayyo ganama kana sii geeddara. Waan ati ilaaltee garuu ettee boosse fooyyessuu dadhabdee geeddaruu dadhabdee jijjiiruu dadhabdee waan ati haala isaa wallaaltee boosse sana misiraachoo sirratti arraaja ganama kana Waaqayyo hin mi'eessa. Hallelujah. Ganama kana Waaqayyo hin geeddara. Maal goona? Falan qabu. Ba'aa ulfaa dubartii irraa ba'a. Ijoolleen dhalattee laman taatu. Waaqayyo biyya kana keessa waan hadhaa'aa fakkaatu hundumaa hin kaasan jedhe. Waaqayyo biyya kana keessa waan ola deemaa gaadu, waan daa'ima gaadu ganama kana hin abbooman jedhe. Hallelujah. Mataa daa'ima tokko irratti waan arraa keessa fakkaatu xinnoo tokko sammuu daa'ima tokko irratti arga. Amma yeroo dheeratti kadhatamaa ture. Daa'ima araasii warra baatanii jiran keessa sammuu dha'uudhaaf waan irratti gadi aggaamutu jira. Maaliidhaa jedhee Waaqayyoon gaafadha. Jira Yesuus. Jira Yesuus. Maaliidhaa jedhee Waaqayyoon gaafadhu. Wanti ati argitu kun sammuu daa'ima kanaa rukuta.
erga sammuu daa'ima kanaa qophaa'e booddee daa'imni kun hirriba keessa lafarraa dabartinaa jedhe. Yeroo ammaa kanaa kaasee Waaqayyo gidduu galeera daa'imni kun hin du'u turaan jedhe. Haleluuyaa! Jira Yesuus! Jira Yesuus! Addaa ganama kana Waaqayyo hin mi'eessa. Addaa ganama kana Waaqayyo hin mi'eessa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin addaa gana Waaqayyo ganama kana hin geeddara. Haleluuyaa! Jira Yesuus! Waaqee jaruudhaaf gargaara soogitti. Kanaafuu Waaqayyo biyya kana siin geeddaruu barbaada. Mee wal qabaa. Haleluuyaa. Isra dadhabsiisa wal qabaa. Waaqayyoodha. Siin jira. Suma kanaan jira. Biyya kana mi'eessuu barbaadeera. Biyya kana mi'eessuu barbaadeera. Biyya kana geeddaruu barbaadeera. Kanaafiyyuudha. Soogidda ta'i kaa'eera. Soogidda ta'i kaa'eera. Waaqayyo sumaan biyyoota baganaa bareecha. Waaqayyo sumaanidha awwaara kana geeddareetu. Awwaara eebbifamaa godhan jedha. Oda lafti midhaan baasuu dide midhaan baasuu jalqaba. Ati soogidda ta'i malee gara booda biyyee midhaan baasuu dide midhaan baasan jedha. Kana booddee manni eebbifamuu dide kanaan eebbifamaa. Kana booddee jireenya eebbarameen eebbifamuu jalqaban jedha. Kana Waaqayyo waa hojjeta. Kana Waaqayyo waa geeddara. Kana Waaqayyo ganama kana waa geeddara. Baba. Yes, Waaqayyo hin geeddara. Waaqayyo hin geeddara. Ela waan sammuu daa'ima kanarra teessuwan. Jira Yesuus. Waan dudduubaan naqee qoosee qabeerraa fuudhuun arga. Jira Yesuus. Jira Yesuus. Waaqayyo jalaa baaseera. Waaqayyo jalaa baaseera. Waaqayyo jalaa baaseera. Jira Yesuus. Jira Yesuus. Waatu geeddarama. Kana booddee lafti sila gaariidhaan manni gaariidhaan guyyaa sana kaasee ba'aan ulfaa dubartoota irraan baane mucaan hin dhalate. Jira Yesuus. Kana booddee ilma dhalate. Haleluuyaa. Kana booddee ilma dhalate. Jira Yesuus. Kana booddee intala dhalate. Kana booddee hojii hojjetame. Kana booddee Waaqayyo lafa eebbise. Waaqayyo soogidda siinaa godhe. Waaqayyo soogidda godhee siinaa kaase. Jalqaba irratti egaa waan jijjiiruudhaaf dhimma baasaniira soogiddi. Lammaffaa irratti madaa fayyisuudhaaf gargaara. Madaa fayyisa. Beektu akka soogiddi madaa fayyisu. Mee warri beektan warri kanatti fayyadamtanii beektan. Amma iyyuu waan tokko isin barsiiseen deema. Baayoloojiin isin barsiisee deema. Soogiddi maal of keessaa qaba? Ayoodiinii of keessaa qaba. Biyya keenya shaakaluma keessa dubartoonni bira ga'an. Dubartoota wata hojjetu. Gaafa waan tokko madaan tokko namatti argamtu dafanii soogidda fudhataniitu dhaqanii soogidda kan itti birbirsu. Madaan sun battaluma sana qofa. Kun shaakala keenyaadha. Saayinsii jedhan jenne. Saayinsii jedhan jenne. Maaliif jedhe gaafa taa'u ayoodiiniin kana hin gargaara waan ta'eef tokko biyyaati. Quufa mormaa akka inni fayyisu beektu mini. Maal jechuudha? Quufa mormaa hin qabdu. Asitti waan bo'u. Kuukuu. Biyya keenyatti quufa mormaa jedhama. Iddoo tokko tokkotti immoo hin qirteeru. Asitti gaafa kuukuu jettan. Ayoodiiniin kanaaf hin gargaara. Wanti sun madaadha waan ta'eef hin fayyadu. Madaatii ta'ee kana booda hin malaa waan ta'eef. Wanti sun madaadha. Kanaafiyyuu soogiddi ayoodiinii waan qabuuf madaa fayyisa. Kan hojjete harmoota keenya taa'ee shaakalee hojjete. Dhugaa Waaqaan isinitti hima. An gaafa achi dhaqee hojiin jaalladha waan ta'eef gaafa billaadhaan caakkaa cira oolu gaafa waan amuru fudhatee dheebisheetti biika. Amma godhattee soogidda daattee biddeetti dhagatte amma qaagolee qoorsa. Waaqayyo ganama kana siin biyya kana fayyisa. Madaa biyya kanaa, madaa dhaloota kana, madaa warra madaa'anii, madaa warra miidhamanii Waaqayyo ganama kana sagalee ergee fayyisaan jedhe. Haleluuyaa. Mee sagalee Waaqayyo keessaan dubbifanne Isaayyaas 61 lakkoofsa 1 irraa dubbisi. 61 lakkoofsa 1. Egaa qophophaa dabaali. Kiristaanota qophooftuun jaalladha. Tajaajiltoota qophooftuun jaalladha. Jaatama lakkoofsa 1 kaaftan keessaa. Jaatama lakkoofsa 1 kaaftan.
Inni kee dhufeera. Jaatamii tokko. Jaatamii tokko. Jaatamii tokko. Hafuurri Waaqayyo gooftaa ana irra jira. Hafuurri Waaqayyo gooftaa ana irra jira. Sagaleen misiraachoo warra gadadamootti akka himuuf Waaqayyo na dibeera. Sagalee misiraachoo warra gadadamootti akka himuuf na dibeera. Warra garaan isaanii cabe akkan fayyisuuf. Warra garaan isaanii cabe akkan fayyisuuf. Warra booji'amanitti gadi dhiifamuu. Warra booji'amanitti gadi dhiifamuu. Warra hidhamanis hiikamuu. Warra hidhamanis hiikamuu. Akkan labsuuf. Akkan labsuuf na ergeera. Ergeera. Waaqayyo si haa eebbisu. Akkas jedha. Hafuurri Waaqayyo gooftaa ana irra jira. Ganaan dhaqee isinitti isa kana naa qabadhaa mataa asii. Akkamittiin namni soogidda ta'a waan jedhu ganaa isinitti. Hafuura gooftaatu ana irra jira. Warra gadadamootti sagalee misiraachoo lallabuu akka hin danda'u. Dubbii faayinaa himuu akka hin danda'u. Warra hidhaman hiikuu akka hin danda'u. Warra qabaman gadhiifamuu itti labsuu akka hin danda'u. Waaqayyo na dibeera jedhee Isaayyaas. Jiraataadha Yesuus. Ameen. Sagalee misiraachoo lallabuudhaaf na dibe. Warra hidhaman immoo akka hiikuuf na dibe. Namni Waaqayyo dibanni Waaqayyo kan irra jiru soogidda. Kanaaf faayidaaf dhimma baasa namni dibanni irra jiru waa fayyisuudhaaf, madaa fayyisuudhaaf, jireenya miidhame fayyisuudhaaf, nama miidhame fayyisuudhaaf, biyya miidhame fayyisuudhaaf Waaqayyo dhaloota baay'ee soogidda godhee kaase. Ameen. Waaqayyo soogidda godhee biyya kanaaf siinaa kaase. Ameen. Maal akka ta'e beeku waldaa kanattan waan damee fakkaatu tokkoon bukkeettan waan damee wayitutti argama. Maalii dha Waaqayyoon gaafan gaafadhu deemee yeroo itti waldaan kun damee godhatutu jira naaji. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Damee godhata waldaan kun waldaa guddaa ta'e ofirraa hafeetu damee bal'ifatanaa jedha. Ameen. Namootan kaasa namoota gurguddaan kaasa as keessaa naan jedhe waan. Ameen. Akka tammatti ilaaltu kana miti. Akka anamma kana har'an kana dee argadde miti. Waaqayyo kun afurii kaasee natti dubbataa jira. Namoonni gurguddaan lafa kanarraa akka ka'an, tajaajiltoonni bebbeekamoon akka ka'an, namoonni dhimma baasan akka ka'an Waaqayyo murteesseera. Ameen. Eeguun kaasa Waaqayyo. Ana era. Ana. Eeguun kaasaa jedhe. Ana. Anatu kaa'eera. Anatu ka'a. Situ dibamee ka'a maqaa Yesuusi. Ameen. Situ soogidda ta'e biyya kanaaf ka'a jedhe. Ameen. Situ soogidda ta'e dhaloota kanaaf ka'a jedhe. Ameen. Jira Yesuus. Ameen. Jira Yesuus. Ameen. Gaaf tokkotu jaarsi abbayeen koo sibiila wayii tokko kaa'anii jira mana keessa. Sibiilli kun qottoodhaan tureera, umurii dheeraa tureera. Gaafa fuudhuun ulfaataa karakteritti fayyadamu deema ilaalaa ture. Taa'ee ligidaa quwwaa hin baasu fudhee achatti ilaaleenis. Kana booda gaaf tokko fuudhanii mana ogeessaa dhaqan. Mana ogeessaatti gaafa geessan ogeessi inumatuma ogeessi immoo gara nama bukkee jira nutti dhiyoodha. Hinumatuma maal sibiila akkasii hinumatuma abbaa malkaamoo innaan maaloo sibiila keessan kana natti gurguraa'e. Maaliif jennaan waan cimaa ta'a kunnaan jedhee maal ta'a jennaan isatti dhagaa falaxanan godhadha. Jira Yesuus. Ameen. Sibiila duriiti. Jira Yesuus. Ameen. Nama durii keessaa Waaqayyo nama qaban jedhan. Ameen. Ogumaan haasa'u nama durii keessaa Waaqayyo nama kaasa. Ameen. Jira Yesuus. Ameen. Nama durii gaafan jedhu isuma cimaa keessaa Waaqayyo nama qaban jedhan. Ameen. Dhaloota warra amma girree nu kana miti. Warra amma riyaa boleessa kooti faamiti warra akka kanaa faamiti. Waaqayyo warra sin umurii fixaniiru jettan keessaa nama kaaseetti dhimma ba'aa jedha. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Nan darba ammas foolii wantootaa geeddaruudhaaf eeguudhaaf gargaara soogidda. Foolii wantoota. Attamitti jedhaan gaafadha. Ammas yeroo horii qalan addanaa firiijiitti fayyadamu warri firiijii qaban. Warri firiijii hin qabne akka goonani. Warra akka keenyaa jechuudha. Firiijiin hin jiru mana keenya. Nu firiijii hin qabu. Firiijii waan hin jirreef foon gaafa gabaadhaa binneef yookiin gaafa horii qalu soogidda daanneetu boriif iyyuu kanas qabadhaa.
yoom gootan ta'e soog warri firiijiin qaba soogiddaan sukkuumneetu feestaalii wayituu hin keenya guyyaa afur guyyaa shan horii isaan dhageessanii tisiisitti qubatu irraamma'u qulqulluma isaatti fayyadamu jira Yesuus. Ameen. Jira Yesuus. Ameen. Waaqayyo nama foolii biyya kanaa urgeessu si godha. Ameen. Jira Yesuus. Ameen. Waaqayyo nama foolii biyya kanaa deebisee urgeessu si godha jira. Ameen. Foolii badee jireenya badee mana badee qalbii badee sammuu badee nama geeddaru godhee Waaqayyo si kaasaa jira. Ameen. Akka kanatti itti fayyadamna. Dhaloota amma keessa jiru jenereeshiniin ammaa kuni warra foolii wantootaa balleessanidha. Warra foolii wantootaa miidhanidha. Warra foolii wantootaa xureessanidha. Sin Waaqayyo misraachoo ganama gara sittarraaja Waaqayyo nama foolii biyya kanaa eegu godhee si kaasaa jira. Ameen. Ijoollee sinittan hima. Warra foolii wantootaa balleessuun ta'ina. Wangeelli foolii gaarii qaba. Wangeelli foolii jireenyaa qaba. Ameen. Wangeelli foolii baay'inaa qaba. Wangeelli foolii eebbaa qaba. Warra foolii balleessan hin ta'ina warra foolii bareechan ta'an jedha. Ameen. Aloonni booddanaa warra foolii wantootaa balleessanidha. Nam faarfadheedha lafa dhiita. Garuu fooliin taanee turra jira. Edda waldaa keenyan tajaajila. Utuman tajaajilu waan attajaa. Maaltu na tajaajilan barbaade. Inni na tajaajila kun maal hora deeman yaade. Gaafa na fuuratti galeedu inni akka fuuratti malee akka fooliitti miti. Yesus mera me. Yesus mera. Mera bala Yesus mera. Watu na tajaajilu mainde na mayade. Kana boona gaafa gara fuuratti gara yaada tajaajilee afura bulqullu keete gaafa naggeeffadhu wantichoo fooliin taanetu jira. Waaqayyo fooliin taane kubaayee kana gidduudhaa hin buqqeessu. Ameen. Kana boodee gaafa fooliin taane na tajaajiladhu tokko mucaa armaan qabattee mucaa fudhattee baatee tokkite. Jara na sittan hima warra foolii wayii balleessa hin ta'ina isin foolii wangeelaa foolii gaariidha. Foolii jireenyaati foolii fayyinaati. Nuyi foolii Kiristoos qabneedha foolii Kiristoos nu sirkayira. Hallelujah. Amen. Imanni sirra jiru ayyaanni sirra jiru warri waan foolii Kiristoos eegu ta'uu qaba. Amen. Dhugaa Waaqayyo ni sirriitti hima. Sila yeroo dhufu baay'een dadhabaadeera. Karaa kana gaafan awwaara kana keessa gaafan deemu maali kuni jedhe utuun baay'ee isin jaalladhu ta'e utuu waldaan takka dhaqeen beenne ta'e dhugaa Waaqaan isitti manan deebi'an ture. Gaafan dhufee dina galu garuu humna ta'e natti guutamatu. Jiraataa dha Yesuus. Waaqayyo ganama kana si geeddaruu barbaada. Kanaaf wangeelli foolii jireenyaa qaba. Nuyi foolii Kiristoos qabneedha. Foolii Kiristoos sirreera. Foolii Kiristoosin dibamteetta. Foolii Kiristoosin geeddaramteetta. Foolii sirra jiru kana balleessi. Amen. Mee wal qaba. Foolii sirra jiru balleessi jedha. Foolii sirra jiru jedha. Foolii Kiristoos jedha. Foolii Kiristoostu sirra jira jedha. Foolii kana balleessi jedha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo si haa gargaaru jedha. Waaqayyo si haa gargaaru. Nan darba. Akkasii yoo irratti wal qulqulleessan ta'e. Soogiddi kan inni dhimma baasu ciminaaf gargaara. In cimsa soogiddi. In cimsa. Amma ijoollee tokko addanatti tun taane ifama naa gootu. Ijoollee tokko qaqalloo ishee takka jechaa deemti. Yoo si waan xinnoo cam jedhu afaan keessa jetti. Waama xinnoo ishee cam jedhu waanuma xinnoo waa foolii qabdu yoo si afaan keessa jetti. Maal barbaaddi beektu? Waaman taane cam gochuu barbaaddi. Ijoollee akkasii yoo si ilaaltan bilbiisa maal baafnu naan nyaatu. Waan hin barbaachifne kanatti gargaaramti. Yesuus koo jiraataadha. Amen. Tokko immoo waan cam jedhu barbaaddi. Yoo inni foolii qabu ta'e iyyatti achi galagalti. Yoo inni waan hin urgaa'u ta'e achi galagalti. Yoo inni cam jedhee soogiddan qabu ta'e achi galagalti. Dhiiftee xaba ishee tokkitti himachuu immoo hin beektu waan ta'eef. Kana booddee haate akka itti
waan urgaa utuma na keessaa dibettee eegamaadha soo gidda bittee qimamii bittee dhalaa bittee qibaatii zayitii maaloo gaa jechuudha. Tee mucaa waan keessa mucaa rachiisa nyaate jedhee kaa. Jarana sitti hima sagalee waaqayyoo nyaadhaa. Sagalee waaqayyoo soo gidda si cimsuudha. Ameen. Namoonni baay'een gabaadhaa nyaata geejjiratu wantoota adda addaa barbaadanii filatanii nyaatanii ittiin bifa ba'uu barbaadu. Elaa wangeelli bifa si baasaan jedhe. Ameen. Wangeelli annisaa kee jabeessa. Wangeelli fayyaa kee jabeessa. Wangeelli umurii kee iddooteega. Wangeelli fayyaa kee iddooteega. Wangeela nyaadhu wangeelli jireenya. Ameen. Soo gidde caalu wangeelli. Ameen. 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 Waan isin gomma biyya keessatti waan baay'ee taa'e. Guyyaa tokko isin taa'e amma baay'ee manni wangeelli keessa jiru hin weeraramu jal'aan olii bisu wantoonni olii bitanii warri wangeelaa warroonni. Ameen. Ameen. Karaan dura isin turuu fadheera warri nageenyaa takkaan nama kana baay'ee iddoo kanatti ragan waan ta'eef namoonni nageen jirtu jechuudha irra deebi'anii jechuudha. Dhugaan isinii baachuma keessa ani safaran keessa jiraatu keessatti wangeela lallabaa deebi'u iddoo waaqayyo kana jechuudha. Waaqayyotu ergaa itti hawwaan tokko beeku. Biyyi jeeqamaadha, gamii gamanii jeeqamaadha. Hawwaasa takkaanuma waaqayyo guyyaa tokko waaqayyaa kennu. Kana booda mucaan tokko deemsa sa'aatii sadii irra kan deebi'ee biyya qoosanii biyya ergamaa duudee kennuudha. Manuma koolutti kan galu. Ani beeku hojii jira ijoolleen dhufanii na waaman. Gaafa tajaajiltoonni gaafa namni dhufu mana waaminaa lafa hojii ni jedhe akka itti hojii hojjennu nabe waan ta'eef namatu baay'inaan ni dhufu. Tajaajiltoonni sadii ta'anii afur ta'anii eessa irma hamma irraa kana mana qonnamu. Waaqayyotu iddoo buufata ijoollee hojii ta'e waan ta'eef. Kana booddee dhufeetu na gaafateenna mucaan manaraa abbaan hojii dhaqee imammaan immoo mana jirtu isinii waamaa ol lixaa kaa'ittee. Kana booddee gaafa nu lixaa taa'e gaafa isheen lixaa taa'ettu alatti teessuma gannaa baasi malee mana taa'u ala taa'e. Ala taa'ee kana booda mucaan mana cufee mucaan mana cuftee fiidee dhuftee na waamte attam na waamte tajaajila alatti fakkaataa shaanxaa baatee deemaa olin liqu jedhe ala taa'ee akkasii waaqa fuula dhimma mana fakkaata fiigee yeroon galu hin ta'a. Kana booda nu teenyee buna maal midhaan jennee kadhatatti gaafa kadhattee humna elaa biyya kanatti gaagaataa sagalee guddaa taa'e. Iyya guddaa ta'a miidhama guddaa ta'a lubbuun nama hin darbe garuu elaa dhufee safaraa kana galee mana baay'ee seename garuu mana kana nagaattan eega. Haalli hin barbaachifne mana kana gibbii kana galnaa jedhe waaqayyo. Jiraata ta'e Yesuus. Warra wangeelaa mana isaanii seetan hin danda'u. Warra wangeelaa mana isaanii budaan hin danda'u. Jiraata ta'e Yesuus. Warra wangeelaa mana isaanii diinni hin danda'u. Manni kun danda'amu jedha. Manni kun danda'amu. Manni kun danda'amu jedha. Manni kun danda'amu. Jabina keetiin bituu Yesuus ameen. waaqayyo waadaan geessa. Kana jedhee mucaan jimaata nu tajaajilee sokke. Jimaata nu tajaajilee na bira fudhee qidaamee kenna man geggeesse. Geggeesseen deebi'ee sanbata oolee sanbata duraa oolee sanbata guddaa oolee dafinoo oolee dafinoo jechuun hojjaa duree jechuudha. Lammaffoo ganama bari'a tuksiin kan iddoo tokkotti. Tuksiin gaafa qabu xiqqoo nurraa jechuudha waan ta'eef fagoo dhaleen dhiisee hojiitti ba'e barii 12 fuulduran ba'e garbuu yaamna barii yaamna. Gaafa achi ba'ee jedhu dubbii cime deemanii wadhufanii manuma koo gaarraa gaanii keessaa baasan meeshaa. Maal waaqayyoo jedhee gaafa dhaggeeffadhu ani waan warra buusan deemanii yuusan. Dafee yoona gadi bariisan yoona harka duwwaa deeme dubbiidha waan ta'eef dafee yeroo adda ariitiidhaan mataarra kaa'atee fiigaa duraan gadiisa. Yeroo ka'u namni lama natti dhufan. Atte jennaan bira darbe. Ganaan duubaan natti ta'ee waan deemu. Inni na bira darbee jiru. Kanaan afura waaqayyoo nama kuusa. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Afurri waaqayyoo si wajjin jiraannaan seexanii si danda'u jedhe. Ameen. Waaqayyoo adda keetti milikkita godhe. Ameen. Adda kee qabadhume. Maqaa Yesuus Kiristoosin irraa kaasee adda kana mallatteesseera. Ameen. Abidda waaqarraa mallatteesseera. Ameen. Humna waaqarraa mallatteesseera. Ameen. Deeffataa. Nan darbe yeroon darbu mana boleessa koo mana bayee koo mucaa dubbii koo jira mana kansaa
Sakata manni kam kooti ka warra keenya mokkane baye ko gar boleessa kooti mokkas gibbiin tokkuma jira axiree horii walitti darbannee gidduu kutan irraa kana fe gibbii guddaa mana guddaa sadii walitti qaxxalamee jira isa dhufan mana boleessa koo dhaqanii mana baye koo dhaqanii ol diiganii gad diiganii mi'a jiru hunda gadi baasanii san uffata keessa uffata saaxii keessa gad diiganii wantoota jiru mi'a mana keessa hunda isaa gadi baasanii sakattaanii qoraan mana jala kaa'amee jiru gad diiganii yeroon dhufu injiraayu manatti immoo hundaan namne yeroon dhufee koo bira ga'u haati manaa koo balbal dura dhaabate akka itti ishee ilaallaan hin dhaabate akka darbeen akkas minaan ta'e tokkos mana bukkee jira alatti walitti qabame akkas ilaallaan minaan koy isa waaqayyo jedheen irraanfadhe ani sana qalootti isin hirmaachisu onaan jedheen baabuu akkatti baadhee duddaan deemeen karaa qayyareen karaa biraa ba'ee sotti kale siqeen mana namaa dhaqee ameera qaatii waan gaafa sana kan mana jara mana kan nabbee koo dhaqanii kan ni obboleessa koo dhaqanii amcaa dubbii kootii ollaa tokkotu nambisi sakatta'anii maal jedhanii sakaan reebanii sakaan lafatti tumanii utuu mana koo kelle gibbii koo akkasoo litin naani tokko jira Yesuus. Amen. 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 Wangeela. Wangeela. Kun dhuga baatii guddaa. Kana qofa miti wantoota guddaa baay'ee ta'e hammarraatti guyyaa tokko mana korbanii wal ga'ee jedhu. Maal akka ta'e naan gara. Dhufanii gibbii kana galee. Atirii didu. Sibsaba akka baleera akka baa jedhanii tokko. Ansaa kun maaloo jedhu namoonni hammarraatti taasoo. Sibsaba akka baleera achitti naan taa'e jedhanii tokko. Dubartii isaa ilmitu arginaan dhufanii fideeru. An korbanii wal fideeru. Gaazaa bisa nan lugaare qabu jira Yesuus. Waaqayyo nama wajjin jiraannaan kana. Kanaafuu ati nama waa geeddaru ta'uu sirra jira. Nama waa jijjiiru ta'uu sirra jira. Nama wangeelaa nama dubbii waaqayyoo nyaatu ta'uu sirra jira.